Ye Joker bagana ge andofte keren sa bagana ge andofte aranta na wanne asitti walitti sin qabneef jolletenya wanni deema jiru kun gabaabsitanii maaliif akka ka'e maaliif akka wanni kun godhamu yoo maal ta'emmoo wanni kun dhaabbata yaadan isin irraa fuudhuufa isin lachuu mee lola kana dhaabuudhaaf yoo maal goone lolli kun dhaabbata jetteeti yaadda isin lachuutiifuu gaafiidha taratarattiin isinii kanna akkasitti tarataraan dubbatan Joker lolli amma deemaa jiru kun yoo maal ta'e dhaabbata jettee yaadda obboleessa kiyya maaltu immoo lola kana fiduu danda'e dubbii hundeedhaan buqqaafna jeeti. Maiki mana Joker? Sagaleen kee dhaga'ama? Ni dhageenya. Ayyee galatooma tokkoffaa irratti hundi keessaniyyuu abboonni kennallee warroonni amantaallee ustaazonni kennallee akkasuma warroonni balayyan keenya kan gabaanne akka Dr. Asliidha. Hundi keessanuu galatooma waldhabinsa namni miidhaa kana gubbaatti gandaan kutaa wal qoodee wal arrabsaaruu wal tumaaruu gocha diinni walirratti hin goone walirratti raawwataaru kana argitanii ilmaan keessan xiqqoo malafaa dhufaaruu kan gandaa wal qoodee kutaa wal qoodee wal arrabsee wal nyaataaru kana argitanii araara buusuudhaaf waan kana gootan galatoomaa isin jira tokkoffaa irratti lammaffaa irratti ittaasuudhaan gabaabseetiin wanti namni irra wal dhabeetiin irratti hadha mataa keessa wal falatee sibiila walitti qabaa gahee waan diinni waliin goone wal godhaaruu fi sababuma ummatuma keenya warroota nuun hangafaa hadha miidhaa gubbaa jiraniiti. Namoonni hedduun ni jiran biyyootaa fi biyyoota alaa keessatti illee namoonni hedduun ni jiran warroota gandummaa keessaa qabanii silaa nu dura bu'anii nama gandummaa leellisuu dhiisanii tokkummaa leellisanii akka loonni lafaa dhufuun waan balleessiniif waliin miilli gochuu danda'antu dhibee gandummaatiin akka miskiinni bakka jirutti wal daree wal fixu godhaa jira. Namoota akkasiillee hedduutu jira kama nullee agarru kama isin agarru namoota san saaxillee baafna si kan jetta yoo ta'e ifa gooneetiin kan amma keessumaayyuu waan amma irratti isin deebi'a. Yeroo ammaa kanatti ijoollee Harargee fi Arsii wal qabaa jira waltumaa jira dhibbee waan kana sababni waan kana ummata gurguddaadha ummata nu hangafaati warroota yoo umriin keenya 20 ta'e warra umrii 30 jechuudha warra nuun hangafaa hoggaa 10 hoggaa yookaan 20 nu caalanii jechuudha. Kanaaf rakkoo ummata gurguddaa kennaa fi masoota gurguddaa irraa gadi ka'etu hadha miskiina wal dararu qawwee afaa wal kaa'u waan gocha diinaa walirratti hin goone wal godhaa jiruu fi ummata gurguddaadhaa fi masoota keenya warroota nuun hangafa warra nu isaan laallee deemaa jirrutu waan akkana kana godhaa jira akkamitti dhaabuu dandeenya isin gabaabseera. Yoo isin gabaabsuu barbaade lolli miidhaa kun hadha inni gallee bardeen gaddaas bardooraas akkuma jira wanti kun itti daddabalameetuma gocha diinni walirratti hin dalaganne kutaa irraa kutatti darbaa deemaa jira. Wanta kana furmaata godhuudhaaf kan akka mataa kiyyaatti wanti tokko wallaalummaa kana nu godha. Wallaalummaa tun nama walfachiisa malee ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha takkaati hidda tokko irraa biqilee garuu dhibee gandummaatiif wal miidhaa jira. Wal qoqqoodeetiin sharrummaa gandummaa kana wal keessa facaasee zamana kana wal miidhaa jira. Kanaaf wanti furmaata ta'uu danda'u tokkummaa Oromoo sun zamana kanallee waan jirtu natti fakkaatu namni tokkummaa irratti illee amanaan jiru akkuma gandatti cite sanittu ganda kan Arsiis Harargee tuquu dhabee ka Harargees Arsii tuquu dhabee gaafa namni tokko Harargee keessaa gadi bahee Arsiin waa jedhe dura bu'anii osoo balaan hin dhufin osoo hin babadhatin nama waa balleessu tokko qabudha. Arsii keessaallee namni tokko yoo Harargeetti kan bu'u ta'e arraba miidiyaatiin haa ta'u harka wal qabu qawwee wal qabu jecha osoo hin taane arraba miidiyaatiin haa ta'u gaafa namni tokko kutaa tokko keessaa gadi bahee miidiyaa kana gubbaa laayivii manatee waa arrabsaa yookaan dhaqee nam tokko hayyuu ganda tokko xiqqeessa yoo ta'e sanumatu babadhatee sanumatu hadha lafa gabbu'ee ilmi namaa akka wal falatu akka wal tumu godhaa jira. Kanaaf dura bu'anii waan kana gaafa namni tokko waa balleessuuf ka'u hidda kutuudha. Yeroo illee guddaan qabnu waan ta'eef silaa babadhimnee waa hedduu haasofna. Dabalatatti ammoo yookaan carraa lammaffaa irra naangeettanii ani yaadni kiyya. Laale Joker ilaa hanga haasawa fixattuutti haasa'e furmaata ati waan ati lolli kun
akkana yoo goone ni dhaabbata jettu sirraayis argadheetiin achi booda karaa qeerransootti dabala. Yeroo siif hin qabne. Ani isinii gabaabsuu barbaadeeti. Kanaaf ammatti ijootti yoo isinii deebi'e wanti akkaataa lolli kun ammatti itti dhaabbata. Gara fuulduratti ammoo warra mari'atanii akka Oromootti akka hayyootaaf akka qeerrootti waliin mari'atanii waan kana furmaata godhuu dandeettanii furmaata godhuu dandeenya rakkoon qabu miidiyaarra jirra. Ammoo ammaa kanatti isinii deebi'a yoo ta'e akkuma dura darbetti lolli hadhanee gallee durallee lolamaa ture namni gandaa walgoodaa wattumaa ture waan ta'eef kan ammaa kanarratti lolli akkaataatti dhaabbatuu danda'u dhibeen bakka irraa kaate qoratanii jalqaba eessarraa ka'e nama eenyutu kutaa kamtu dura qabame Hararge dura qabame Arsii dura qabame jedhanii jalqaba irraa gaafatamee kan qabame kan tumame suuraan dhiyaate kan gadhiifamellee ragaan dhiyaate kan gadi dhiifamnellee gadhiifame jalqaba irraa fakkeenyaaf Hararge keessa nama 5tu qabame Arsii keessa nama 6 qabame jedhame hundinuu gadi dhiifame kan gadi dhiifame immoo ragaan agarsiifame fakkeenyaaf namni gaafa nama qabu tumee ragaa waliin viidiyoo waraabbatee of biraa qaba. Wal beena waan ta'eef ka Harargeellee nama qabe ni beena ka Arsiillee nama qabe ni beena. Namni wanni kun dhiyaate kan tumamee fi kan qabamee gadhiifamellee waan kan ifa walii goone wanta kana asirratti dhaabnee ammoo wanti kun akka hin deebine akka hiddicitu irratti maratuu dandeettanii waan kana akka qeerroo lafaa dhufaarutti furmaata godhuu dandeenya ullee yoo furmaata hin arganne ammoo Harargeellee nama qabde gadhiiftee Arsiillee nama qabe gadhiisee adda galuu danda'a. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi Joker. Qeerransoon qaram kute. Qeerransa eenyu buusa. Shabakaan saalaa faadha rakkoon qabu anaa isin ibsa. Tole hayyee jara lamaan anaa isin tolcha khod. Tole hayyee eenyusa jinni ati isaa wajjiimi lukkii takka isin. Rakkoon qabu anaan. Tokkumaa formaannoo jiraadha. Hayyee mee galatoomi gaafii nama isa gaafadhe tana wanni kun akkami eegalee maaltu waan kana fide yoo maal goone immoo wanni kun dhaabbatuu danda'a jetteeti yaaddame ati. Dhageeffadha assalamu alaikum. Yoo dhugaa dubbanne. Waalaikum salaam. Takkaffaa irratti awwala duraa mucaa daa'ima xiqqishee ijoolleen teenya taarsii tumtee shaadaa galfachiiftee ashhadu anna arsiijii jaanii viidiyoon nu geesse odoo laifiiran ta'in ni galee amma kana as garagalanii ijoolleen teenya viidiyoo guruppii keessa jirri walii ergi ijoolleen walii ergita. Jinni kiyya wanni niin siin jee dura waan kana nama gartee lakki jechi kiyya waan san agarteeti moo akkuma obboleessi keenya Joker wanni inni jee wanni kun feemasoota sooshaal miidiyaa kanarraa kaatee jee dubbii tanarraa kaateetu bakka tanaan nu gahe. Yoo saaxilaa jettanis ni saaxilaa je mee ati gama keetiin dubbiin gartee waan akkanaatu jiramoo mee ati gaafumaan isa gaafadhesanii haala kamiin wanni kun dhaabbata dubbiin jalqabaa ta'u akkamitti jalqabamtee yaada irratti naa deebi. Ani wanni ni raatiin talee arrabni miidiyaa gubbaa duraanuu kutaan namni wal marrabsaa akkanuma wal rabsina miidiyaa gubbatti ammoo qaba wal qabanii ma ilaa qawweedhaan wal reebuu wanni itti dhufte qabaa ijoolleen teenya taarsee fiti jaalatanii dhibbanii dura jalqaba isaanii mucaa daa'ima shaahadaa tanaa'u karaa nabiyyii dhiisanii karaa rabbii dhiisanii karaa ganda isaanii qabsiisan mucaa makluuqa achirraa qabaan lafarratti kan lafarra gabbuun jechuudha jalqaba lafarra gabbuun jalqaba ijoollee teenya taarsee qabe. Afaan tolaatiin jaalibsaan mucaa keenya yoo jiraate jiruu nu barsiisa ammoo yoo du'aa isaa nuu fidaa jee saa 24 keessa nuu fidaa jeen saa 24 keessatti oollee bulee wahuma mucaa jaamuramne amma asirratti teenya ijoolleen taarsii tana qabdee fiddee laayifii irratti tumti namni nama inni
isaanillee deebi'anii tuman illee deebinee finnee oggaa namni ziyaadaa wal cafaquu eegalu aboo mucaanii finnaa mucaa keessanii finnaa dhaabbaddaa jaan ammachi mucaa baasanii mucaawara godhanii fi ifuma nuun gayan oggaa mucaa nuun gayan khalaas namni waliin manguddummaa taa'ee caanuu haraarsan jiru khalaas nuti isin hin qabnu isinillee nu qabina namoo kan majjiraa daanneetuma jidduutti addaan dhaabbanne dhageeffadha waan lola lafarraati gaan kamidiyaa rakkuma qabu kan amma asirratti addaan dhaabbannee namoo kanuma wal dhiifneetuma wal cinaa cal jennee yaa'u jira kana abbaa keenya hurmii hoggaa 60 motorbaatama maatuma waadii dawaasir kana irratti tumanii jawwaala irraa fudhatanii maallaqa 5,000 suudii irraa fudhatanii jaarsi namni guddaan deemaa ijoollee walloo takka dhufee ijoollee walloo qaama kana baasiliin shokkumtee ijoolleen arargeedha kunoo abbaan keessan akkana tumamee jennaan irraa fuudhee maataa argatee achirraa ganamaan laayifii banee taa'ee namni nama guddaa sana agartan rabbii ijaadhaa kottaa jennaan mucaan tokko fawara argee litaa tokko na bira jira jee ol seenee gizee laallu gizee haasofsiifnu nama 15 ijoolleen arsii kana tumtee jee dhukkeessee qaama kana dhukkeessanii fixan. Ammas yoo haane ammas yaa'iin feenu lola lamadaan dachaanu dhageeffadha laal lola lamadaan dachaanu yaa'iin bu'aan qabdu dhiisaa jenneen ijoollee jaarsa nutu wanna gooneetuma jechuu viiskii fi kana jechuu gargaarreetuma hanga fayyifna dhiisaannee dhiifnee itti dhiifnee guyyaa 2 moo 3 bulli kana deebitee ijoollummaan ammas taarsiituni mucaa kaawwalloo tokko qabdi jawwaala irraa fudhatti amma ijoollee walloo galgala ijoollee isaanii qabdee tumtee deebitee ijoolleen maal jette ammas ganama ijoollee walloo nuti yoo za'aa isinii qabnee jawwaalli mucaa keenyaa deebuu baate rakkoo dhufaa jettee gastii abdii bilisummaa irratti viidiyoo waraabamte lafa jirtu anillee isin dhageessuu danda'a. Ana amma gizee mucaa abdiyyee arsii kana ol galchanii maaliif qabdanii jennaan nuti bara harargee seeneeti isin harargee seenee qabne malee wayi walloo seenee jaaniin. Jecha kana fudhadhaa laa harargee seenee qabne malee as garagallee maal waliin jenne gaanutis hee daanuti kuni waan akkanu sodaa dhiibneeti isaan kana fakkaatti nutis gaa akka jaraatti dhiiga baafachuu ni qabna nuti dhiira jennee qabneefin isaan illeen deebiin nu qaban nuti illeen deebinee qabni sanirraa kan kee hatta ijoolleen gaaraatis gaa amma bikka namni nuti harargee seenee isin qabne jechuun namni kun haaluma kutaa namarra duulu fakkaatti moo kam gastii nama 2,000 taa'ee namni harargee seenee isin qabne jee tuffii daami tuffii sanitti agarsiifnettee ijoolleen gaaraalleen keessa seente malee ijoolleen gaaraa duraan illee keessa hin jirtu suuduma keessa wal qabu jirra malee. Tole jinni galatoomi mee karaa qeerransaatiin dabara qeerransaa niitoorkiitu si buuse gaafii narreefu gaafadhe san dhageesse mee wanni itti jinnitti idaatu ni jira qeerransaa kee banadhu maayikii. Yaa ustaaz ni jira. Nuti gaafin ani gaafadhe immoo kana jetti qeerransa irraan si deebi'a. Waan kana maaltu kaase waan si duuba jiru waan kana si kaasuutu jira kayoonii fi asirratti saaxillee hidda isaa murre ganaa wanni kun hin deebine taakka. Talamadaati waan kana yoo akkam goone nageenya nu jidduutti dhufa ayyoo harargeeti garaan badaa jira ayyoo arsiiti garaan badaa jira maatiitu boorawaa jira nama boorawaa jira waan taateef yoo akkam goone wanni kun tolti mee gama keetiin ati yaada keetiin sirraa barbaada. Abshir ustaaz kiyya galatoomi amma nuti akka ijoollee gaaraa tanatti lola faraa sadi teenyee waliin ilaalaa turre lolli faraa sadi hanga aakhira mucaa jaarsa gartee bakka gaara mul'ata kan akkasiin lafarra aariyan abbaa isaanii hanga isa saniin ga'initti teenyee ilaalaa turre gaafa san booda gaafa mucaa walloo Alishaa qabanii Alishaarraan Alishaa ijoollee walloo takkatti nama 2 fiddee gastii irraa hiisifnaan aanu harargee seenee qabne malee intuu ijoolleen sun hattuudha takiisha namaa fattashattu jawwaalaaf kanallee irraa fuudhan jaanii hangas jaangizee geenyu nuti kallattumaan waan arsii ta'e dhiirummaa teenyatti agarsiifnaa inneetuma dirruu waan seenne malee kun waan namni ergaman duuba wanta qaqqabaatee ittiin kakaasee wanta nu godhuuf adumti silaa ergamni na duuba jiraatee takka waan kanarra kan namni nu ajaju taate
turtees ni goona takkaatis hin goonu nuti sodaa namaatis hin qabnu arsiin wanni abbaa keenya guddaa san asirra ooftee akkasitti tumaa ooltuuf miskiinni keenya tumaa oolumuuf hin jirtu asiin nu biree yaati nu keessa yaati biyyarraa qabdee asiin nu keessa yaati rukkaamni isaanii nu keessa deema takkaa namni itti dubbatu hin jiru arsii fi harargee wal qixa nyaattee dhugdee nu bira darbiti sodaa isaaniitis qabannee osoo hin tahin miskiina Oromoon guutuu nu bira wal qixa jechuudhaaf dhiifna malee nuti waan biraatiif takka hin dhiifnu diila isaan tujjaara keenya arrabsan sababa Khadir martuuti yaadataan ni arrabsamu sababa Khadir martuuti baankii irraa misni wanta taate nama jimaa dalgu jimaan arrabsan waadii irraa namani qaban ni iyyisiisan tuffummaan arsiin harargee irraa qabdu hangana ga'e maalidha amma kun bichaa nu deebuudha sangubbaan kafalli dhufu kan jettan falli kan dhufu miskiina isaanii dhorkuu danda'u itti gabbaanii duruyyee isaanii miskiina irraa dhorkuu danda'u gabbaanii yoo sun kan taane taate nutis akka duruyyee takka harargeetti bakka buune ganaallee waliin harkuu keenya rasaasni dheengadda akalee dha'uun sun nama ajjeesu wallaaleeti miti kun agarsiisa malee fakkeenyaaf yoo kafalli dhufuu didu taate dha'uunis nu bira salphaadha isaanii miti mootummaa suudiitillee bakka hin taanetti firraa dha'uunii dubbarra ni beekan nuti ganaa akka keenyatti yoo isaan dhorkuu danda'ame ni dhorkamna nutis ilmaan keessanii sani achi waan biraa jibbaa arsii qabnu hin qabnu jibbaa walloo qabnu hin qabnu gaafa walloo fi isaan wallolaa turan walloo meeqaa jalaa dho'isnee asiin dabarsaa turre walloo meeqaa unoo shurrubbeen mataan isaa ni beeka ayyoon arsii miti nama Oromoo tokko ija akka maleetiin asiin nuti kallaallu taate mooraa teenya ni beeka nuti akka nama keenyaatti namni nu bira wal qixa yoo san ta'uu baatte namni illee ragaa ba'uu danda'a garuu yoo haaluma kanaan itti fufan taate wajjii hin dandeenyu arsiin tuffii guddoo harargee irraa qabdi tuffii guddoo akka erga laal qeeran saaqiyya arsii osoo hin ta'in ijoolleen arsii tagaara keessa jirtu jee arsii guddoon lafa jirti harargee guddoonis lafa jirti. Wanni ni nama bakka tanatti irra deebi'ee takka akka gartee obboleessi kiyya Jookar ifa baasee dubbate sanitti yoo jiraate ifa naa baasuu kabajaa fi jaalalan si gaafadhu Jookar akka jedhe yoo saaxiluun barbaachise ummata gurguddaa sooshaal miidiyaa duubarra taa'ee waan kana godhu hajiruutu jira ni saaxilaa yoo saaxilaa jettanii jedhe yoo ammoo isin duubaas warri kana godhu jiraate ni saaxilaa nuuf akka as kannitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna qeeran saaqii. Okay, nuti amma waan kijibnuuf hin qabnu waan sodaannuuf hin qabnu ilmaa muslimaa tokkotti wallahi billahi namni takkaas nu duuban jiru namni takkaas waan garan nu nayne garuu jinni faa dheengaddi wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu nu duwwalam malee amma murtii guutuu namni gurguddaan isaan haasa'u kun tokko harka baqatan kan isaa hin qabu murtii guutuu yoo dhufee waan garan nu hojjeessin furannu nuti. Ammas namni bakka biraa ijoollee gaaraa tana wayiin naquus hin danda'u. Ganaallee akkasitti yaadina. Namni takka duubaas hin jiru namni keenya waan akkanaa irramattus hin deeggaru sila horkaan. Sanboo finsan qabu. Tole galatoome obboleessa kiyya qeerransaa akkasumatti Jookar jinnii galatooma. Amma gaa isteeppii lamadaatti dabarra jala keenya. Seeni Hamzaa seeni. Nama ana godhaati waa tokko waliin haadha jettanii asitti dhiifamalee naa godha maaliif ayyaada dhiyeeffatan malee komiin dhiyeeffan isaan ammoo yaadaa fi komii wal keessa dhiyeeffatanii komiillee dhiyeeffatanii yaadallee baatanii ana ammoo yaada akka Oromoo tokkotti akka qeerroo tokkotti dubbadhe malee komii waan dhiyeesses hin qabu. Akka cinaa tokko hirkisanii dubbatte amma jedhe cinaa tokkotti harargee dhaabbattee asitti hirkise ana ammoo akka qeerroo Oromoo tokkotti yookaan nama rakkoo kana keessa jiru wayitti dubbadhe kanaaf komii jiru illee nan dhiyeessanillee wacara naaf kennitan. Laal Jookar kiyya waan takka wanni naa tolchuu qabdu asitti qeerroo Oromootii fi qeerroo Amaaraa osoo hin ta'in isin lachuu qeerroo Oromooti. Ijoollee harargee tagaara jirtuu fi ijoollee arsii tagaara jirtutti dubbachaa jirra. Akka qeerroo Oromoo waliigalaatti isin lachuu qeerroo Oromooti. Rakkoo gandummaatu waan kana fide mee atiis waan gama keetiin ibsattu tagartee narraa hafte jettee yaaddu itti fufii fixadhu Jookarri. Ayyaana malee ijoo keessatti jettu galatooma
tokkoffaa irratti ani yaadan dhiyeeffadhe malee komii amma jinni dubbatee jira dhibee irraa kaatee fi bakka kana maaltu gahee uummataan bakka kana maaltu gahee innis akka tokkotti haa hirkisu malee dubbatee jira sama isaatti dhiisa tana. Lammaffaa irratti maaltu rakkoo kana fidde namoota duuba jiru illee fakkeenyaaf namoota rakkoo waan kana akka ijoolleen biyya namaa kan keessa miskiin waltumu godhetu jira. Tokkoffaa irratti namoota akkasii namoota lama sadii yoo himinaan jettan nan hima kan duuba dhaabbateetiin waraanas deeggaru ragaa wajjin ammoo ijoolleen miskiinii wanni nuti jookar wannummaan nuti barbaannu guddoonu warra waan kana dalagaa jiru warra waan kana dalagu ragaadhaa wajjin as yoonuu keesse Oromoon harka tokko wal qabattee ummata kanatti duultee firraa dhorkiti kutaan kudha takkannanu warra kana barbaadaa jiran itti oofu. Irraasaa kee waan tokkollee duusii waan beektuu jiraatu. Ayyee tokkoffaa irratti artistii keenya kabajamaa jaallatama Kadir Martuu kan namni hundi jaallatu kan namni hundi kabaju artistii olee nama jechaanii akka afaaniinuu ibsuu hin dandeenye nama guddaa gaafani ijoolleen walloo arsii qabdee miidhaa kana gubbatti waan hin taane mukaan wal gudeedde Kadir Martuu guddammaan nu jaallannu gandarra dhaabbatee Harargeetti hirkatee ummata arsiitiin arrabsee ture ijoollee arsiita biyya namaa kana keessatti arrabsee ture maal jedhee siitan gaafaan sanii namni dubbatillee hin jiru namni guddaani silaa waan xixiqqoo ijoolleen biyya namaa keessa mukaan wal gudeedu muka waan akkana wal gootu kana namni akkasii dubbatu hin qabu tokko fara maal jedhe gaafsan dhagaa jedhan ijoolleen arsii warri arsii jettanii hin deemtanii osoo arsii jettanii deemtanii ijoolleen walloo mukaan hunduu isin gudeeddee dhiifamallee na godha afaan badaadha jecha akkana kana biyya keenya qaanii sarfuu dhalle abboonni keenya nu barsiifne jechoota akkasii kanaan dhiifamallee na godha ijoollee walloo mukaan hunduu isin gudeedde natu iyyee muka hunduu isin fuudhee jedhee gaafsanii gandummaa ijoollee miskiinni biyya namaa kanatti walloltuuni babadhisee deeggare jechuudha. Dhagaa achitti naa qabadha. Lammaffaa irratti murtoo guutuu nama guddaa feemasii Oromoo qabdu nama nullee isa jalatti ilaallee miidhaa kana fayyadamaa jiru. Dheengadda gaafan ijoolleen gocha diinni walirratti hin goone ijoolleen Harargee ijoollee Arsii irratti goote nama deeggare. Maal jedhee deeggare bakka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidhaa gubbaa argatanii turtan. Baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture. Dhageettanii miti duuba jira jechuudha. Dhibeen bakki kun irraa ka'e tokkoffaa irratti anama komiin akka wannaatti jechuudha. Tokkoffaa irratti ijoollee Harargee keessa namoota lamaan kaanii fudhadha. Kadir Martuu nama nu jaallannu nama Oromooti nama gandatti illee galuu danda'u miti rakkoo gandummaatiif ijoollee miskiin biyya namaatti waltumtu kana keessa galuu hin qabu nama gaafan ijoolleen muka hudduu wal keettee akkas jedhee dubbate Kadir Martuu Harargeerra dhaabbatee Arsiin akkas jedhe. Lammaffaa irratti murtoo guutuu gaafa ijoollee Arsiin sibiila qawwee afaanii qaban akka diinaatti nama baga afaan keette baga itti qabde baga tumte jedhe murtoo guutuu kuni duuba dhaabbatu duuba waraana kana jabeessu duuba miskiina kana akka waltumtu godhuu irratti ifa nuu bahee jira jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanneentu duuba jira. Ijoollee miskiin nu lafaa dhufaa jiru ijoollee qaxalee nama biyya namaa dalagatu dhumni kun akkam wal goona. Gaafan guddaan keenya gama kaani isaan kun gama Harargee dhaabbatan gama kaanirraa hoo namni jiru jira. Gama kaanirraa hoo jiraatee haa dhiyeeffattu jira. Akkaan fakkeenyaaf waan argee waan xiinxallee ragaa wali isin ibsee isaan illee beekanii ragaa wajji isin yaa'imani. Okay, Jookar kiyya laal. Wanni nuti barbaadnu fakkeenyaaf waan amma gartee ati jette kana jara an amma gaafadheetiin bira kute namni waan kanarratti isin deeggaru jara himannaa jara kaaniitii miti namni waan kanarratti koppiliinki tanarraa ol kaase gama nagaa namni waan kanarratti isin deeggaree ijoollee teenya tana itti deemaa lola kana tumaa isiniin jiru akka nama isin deeggaruutti si gaafadha. Kun amma komii keessatti dhiyaata kan gartee murtii guutootii fi kan Kadir Martuu kuni maaliif jennaan laale Jookar kiyya gaara kana duubaa wahii balbalaa aara tokko ol yaa'aa yoo ja'an ibiddaa duuba jiran gaafii hin qabdu akkasuma akkasii miti. Tanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaadeeti malee amma akka komiitti
Khadir martuudha akka komiitti waa hedduu tan inni je'eetu jira tan gartee nuti illee irraan gammadinii sannuma jirti. Namni jechoota ni ja'a kanan baanu jechootaami komantii fi kanaami kan inni jechuu jiru deeggara fand wanni godhamu ni jira. Jechuun qawwee gaara keessatti bitatamtee maal godhamtu kanarratti hin baana. Akka gartee ajantaan kun Oromoo fi Oromoo wal nyaattu irratti namni dalagu jira jechuu barbaade. Irratti waraanni kan gandaati miti. Yoo waraanni kan gandaa ta'e asirratti gaafitiyya. Waraanni akka an beekuttillee waraanni daangaa yamanii jiru waraana gandaati miti. Waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti. Qawween diinatti qaban malee ta'uu walitti qabanii miti. Achina qabadhaa jedha. Yoo ammoo waraanni kan gandaati waraanni kan harargeeti asitti qabamuu qaba ta'e arsiinillee waraana achi qabaatu dandeetti. Bahee walitti qabuu danda'a warri gaara keessaa. Tokkoffaa irratti inni ijoolleen biyya miskiina biyya Arabaa keessa lamaa wallottu waraana hin ilaallatu. Nama waa beeku nama sammuu qabu biratti waraanni kuni harargeellee nyaachisee obaasuu qaba. Miskiina arsiillee kakutaa hundaatu diinarraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara jarri deemaa san ubbira dabarsuu qaba malee diina akka diinaatti qawwee itti qabee akka diinaatti garaa keessa dhiite kutaa kana dhaabbadha. Kutaan kun ammoo waraana hin qabu qawwee hin qabu jedhee akkas gochuun sunillee dogongora akka kiyyatti. Yoo ammoo dogongoraa miti waraanni kun ka harargee qofa. Arsii akkas godhuu qaba kutaa biraa waraanni fakkeenyaaf hadda arsii akkana godhe waraanni jechuudha miskiina kana keessa galuuyyuu qabu dogongora guddaadha akka mataa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti dogongora guddaadha maaliif hadda arsii harargee wallolee arsii akkana godhan boru shawaa harargee yoo wallolte shawaanis akkasuma godhanti booranaaf shawaa yoo wallolte booranaaf harargee wallolte kutaa hundaa waraanni itti dabalamuu qabu waraanni waraana Oromooti eegoo Oromoo taate Oromoo kamiinuu ija tokko ilaaluu qabdi dogongora isa guddaadha miskiina lamaa wal dhabu jidduu galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha akka mataa kiyyaatti deeggariinsi jajjabina laakiin namni duuba dhaabbatee akka gandaatti haa deeggaruu malee deeggariinsi namni ifa bahee baga kana goote arsii atis baga kana goote harargee baga kana goote namni jedhu jiru. Thank you galatome hayyama gama khomii gartee akka jarri himatee sanitti himadhu khara dubbii goolabbiitti dachaan. Ani komii tama jinni dhiise komii bakka jinniin irraa kaasee irraa waan komaduu qabu. Fakkeenyaaf mujaan bakka irraa ka'ee irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadhe illee sa'aatii sin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi aga waaqa bakka kana jinniin dubbatee jira. Laali jookar khiyya sa'aatiin gubattee laala jookiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo Oromoo fayyuu turran wayya sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinniin je'etti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti marree godhanii himata san keessatti gaa himata san ammaati waa'uma Khadir Martuutii fi Khadir Martuu kas je'e saniif goote ati waan san saniif gootanii isin dura isaaniin nu qabee jaani. La. Jinni obsi. Afita tu ini gafi Obsi jinni. Dokar. Warri amma yaada kana cuutiin tan saamsa si gaafata jiru. Waan dubbatan keessatti Ayeela itti sini deebi'a. akka qofa dubbadda. Waa qofa dubbadda. Cufuuf. Ni torki qabaa jira jookar khiyya dura haasuun tun